Ashama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqabii waan akkam fayyaa jirtu naga keessaa naga kootii isinis baga naga jiraatan isiniin jecha. Egaa miila kanaa toorarraa badee ture jechuudha. Akkasuma ammoo chaayinaalli koo kan duraanii kan duraa jechuudha kan barsiisa Oromoo Arsii Dodolaa Appe jedhu kan sabiskiraayibii 18,000 jalaa qabu na jalaa dhaabbateetiin jira jechuudha. Sababa kanaanin yaaliis godhaa tureetiin jira. Kanaafuu yaaliin sunis naa milkooyne guutumatti hojii dhaabee jira jechuudha. Chaayinaalli koo kan jalqabaa sun jechuudha. Kanaaf ammoo chaayinaala haaraa banee jira. Akkasuma ammoo isinis koottaa na jajjabeessaa isiniin jechaati. Irraa baradhaa akkasuma ammoo like, share, subscribe godhuun na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaa isiniin jaa. Har'a immoo akkuma aadaa jechuudha barumsa tokkoon qabadhee isin dhufee jira. Barumsichi ani isiniif qabadhee dhufe kuni ammoo ni argitan jedhee yaada. Aappicha kunoo kanuma asitti argaa jirtan kana jechuudha. Isuma kana isiniif qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Aappicha ani isiniif qabadhee dhufe kuni maali jettanii akka gaaffii hin taaneef jechuudha. Aappicha kunoo isa kana amma gingoo keessa jiru kana ni argitan jedhee yaada jechuudha. Toobar kan jedhu kana jechuudha. Isa kana appilikeeshinichi kun faayidaan isaa maalidha yoo jettan yuutuubiidha. Akkuma nama yuutuubii ilaaluutti fayyadamna. Garuu yuutuubii irraa waan adda isa godhu waa hedduu qaba jechuudha. Wanti yuutuubii irraa adda isa godhu waa baay'eedha. Garuu isa dura osoo hin seenne mee warroonni tarii yuutuubii kiyyaa takkaa'u chaayinaala kiyyaa kan amma haaraa banee sabiskiraayib gochuu fi sheer laayik walii godhuu feetan jechuudha. Akkasuma telegiraama linkii telegiraama kiyya keessaa ni argattu. Achiin seentanii sheer waliif godhuu dandeessu. Akkasuma ammoo sabiskiraayib godhuu dandeessanii isiniin jecha. Egaa ammallee sabiskiraayib godhuuf kun akkuma argaa jirtan akkuma maqaan isuma duraa kan jalqabaa barsiisa Oromoo Arsii Dodolaa Appe jedhu sanaan deebisee banee jira jechuudha. Yuutuuba haaraadha. Kun garuu maqatu isa malee kun chaayinaalli kun haaraadha. Akkan sabiskiraayib gootan kabajaan yaamichees ni dhiyeessa. Sabiskiraayib godhuun mallattoo fuuldura duratti argamtu bifa ammaan godhe kanaan jechuudha. Haala kanaanin akkanatti sirreeffachuu qabdan jechuudha. Akka wantoonni hin gadhiisu yeroo yeroodhaan osoo isin jalaan dabarree akka isin bira gahaniif jechuudha. Isa kana mee hangana yoo jenne jechuudha. Isa kana hangana jedhaatiin kallattiidhaan jechuudha. Amma gama barumsichaatti oguu deebine appilikeeshinichi kun faayidaa isaa maalidha kan jedhu wajjin ilaala jechuudha. Faayidaan isaadhaa keessa gallee haa ilaallu haala kanaan jechuudha. Eessa akka argattan booda isinitti agarsiisa. Eessa akka jiru appilikeeshinichi kun jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma seeneetiin jira. Maaliin seenee jennaan akkaawuntii isin gaafataa jalqaba akkaawuntii yuutuuba keessaniitiin seentanii yoo seenamee fakkeenyaaf amma mee waan tokko sarchi godhee haa ilaallu. Fakkeenyaaf sartii yoo haa'u mee barsiisa Oromoo App kan jedhu jechuudha. Mee fakkeenyaaf ammaan haala kanaan jechuudha. Barsiisa Oromoo App mee fakkeenyaaf haala kanaan amma barumsicha isa inni kaleessa gad lakkisa kana mee haa bannu. Fakkeenyaaf oguu banneetiin jennee waa hedduu qaba jechuudha. Yuutuubni kun waan yuutuuba kaaniin gargar isa godhu waa hedduutu jira jechuudha. Isa kana yoo barbaanne jechuudha haala kana iskiriinii keenya dhaamsinee kallattiidhaan hordofuu dandeenya. Isa kana jechuudha yuutuubii keenya kana haala kanaan jechuudha. Erga bannee booda xiqqashu konekshinii kiyyatu laafaadha. Kanaaf dafee banuu dida malee wanti inni isin dhaabuuf tokkollee hin jiru jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf isa kana haala sagalee qofaanillee dhaggeeffachuu dandeessa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromoo. Alhamdulillah naga koota nageenyi kii kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras naga'u. Egaa daawwattootan kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti waan isin barsiisu aappii kini maastariidhaa paartii lammaffaadhaa haala viidiyoo itti gootanan isin barsiisu. Haala viidiyoo keessan irraa murtanii itti qaxxaltan haala bakka badee murtanii bakka tole immoo walitti qaxxaltan haala viidiyoo san fuula cidhiidhaan yookiin qulqullina olaanaadhaan seef itti godhattan walumaa galatti haala editoorii isaatiin hanga tokko paartii lamarraa isin barsiisa. Ammallee paartiin isaadha itti fakkaate. Mee fakkeenyaaf amma barumsichi kana hordofuu barbaada yoo ta'e an fakkeenyaaf barumsa kana hordofuu barbaada yoo ta'e isa laalaa waan inni na barsiisu kana wanti nu gargaaru keessattuu warroota barumsa garaagaraa nu barsiisan
waan isaan hojjetan san kallattii wajjin hojjechuuf jechuudha. Eessatu hin jennaan kallattiin amma hin dhufnaa iddoo kana irratu hin jechuu iddoo nuti tuynu iddoo kanatu hin jechuudha. Iddoo kanatu hidha iddoo amma kun gingoo godhe kana irratti jechuudha. Pop up kan jedhu kanatu hin jechuudha. Eeganaa malee isa kana al takka gadi tuyna hogguu gadi tuyneetiin jenne kun haala kanaan fakkeenyaaf inni haala kanaan nu barsiisaa anamma fakkeenyaaf kaayin maastarii barsiisaa jira jennu barsiichi kuni kaayin maastarii kiyya keessa ni gala isa wajjin hojjechuu danda'a jechuudha. Haala kanaan kun akkuma argaa jirtanitti kaayin maastarii inni barsiisaa jira sagalee hir'isee jira waan isin jeequu jedhee kun barumsisaadha waan dhumu miti jechuudha. Ni gala waa baay'ee of keessaa qaba. Sirriitti haasaa jira jechuudha. Kanaafuu sagalee akka isin jeeqneef haala kanaan qanase jechuudha. Isin amma achi duuba inni nu barsiisa kallattiidhaan keessa seentanii waa inni nu barsiisu san laaluu dandeessan jechuudha. Walumaa galatti kunoo keessaa baanee jirra yuutuubichi kunoo. Barreessaadha jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa aappii Clean Master kana chaanaala telegiraama kiyya irratti gadhiisitan jira achirraa daawuloodii godhattanii itti fayyadamtan jechuudha. Isin galee paartii tokko irratti gadhiisitan jira warroonni hin buufatin achirraa buufatuu dandeessanii jechuudha. Liinkii telegiraama kiyyaadhaa yuutuub chaanaala kiyya jalaa isin argattanii komantii awwalaa jalaa isin argattanii kallattiidhaan jechuudha viidiyichaan isiniif waraabu kana jala liinkii sun qaxxitaan fuudhee bakka kana isin geessa jechuudha. Hogguu isin geesse asirraa gad buufatu malee waan biraa isin irra hin jiru erga gad buufattaniin booda akkaawuntii yuutuubii keessaniitiin seentanii sana booda jechuudha. Akkaawuntii yuutuubii keessaniitii erga seentanii booda kallattii barbaaddanii feetan baaggootanii sagalee bichaa dhageeffachuu dandeetta. Feetan bifa amma isin mul'ise kanaanii pop up kana tuquudhaan jechuudha. Iskiriinii gubbatti ol baasanii xiqqeessitanii bifa kompiitaraatiin isa laalaa waan barbaaddan hojjechuu dandeetta waan namni sun isin barsiisu jechuudha. Barumsichi keenya har'aadhaa kana fakkaataa asumaan subscribe like share godhaa waliif qoodaa jajjabeessaa hamilee nutti horaa isiniin jecha hanga barumsa birootti walitti deebinutti turtii gaarii isin haa ta'u.